maaliidhaaf isilaamummaa dhiifnee Kiristoos Yesuusin duukaa buune mata duree jedhu irratti kutaa sadaffaa isaa addan jalqabna jechuudha. Egaa Qur'aanni amantaa Islaamaa waa'ee Kiristoos Yesuusii maal barsiisaa kan jedhuuf waaqummaa Yesuusiitii fi namummaa Yesuusii waan barsiisuuf isa duukaa bu'uu akka qabnu kutaa tokkoffaaf lammaffaa irratti illee dubbanneerra. Muhammad karaa ofii irra jirullee waan hin beekneef Yesus karaa ta'uu isaa Qur'aanuma keessatti akka dubbate kutaalee darban keessatti dubbadheera. Mee waaqummaa Yesuusii Qur'aana keessaa haa laallu. Qur'aana amantaa Islaamaa kan sheekoleen Islaamaa dhossan gaafa isa kanallee hiikuudhaaf yaalii godhan immoo dubbii jallisanii gara birootti hiikuudhaaf namoonni dhugaa argatanii dhugaa jireenya Kiristoos akka itti deebi'uu hin dandeenye godhuudhaaf yaalanis mee dhugee tana bakkeetti baasnee haa laallu. Qur'aana gaafa dubbiftu ebaluu jecha kana akkasitti hiikee koomentarii yookaan immoo tafsiirota garaagaraa mufassiroonni yookaan warri Qur'aana kana hiikan fakkeenyaaf Ibnu Abbaas akkasitti hiike Jalaaleyniin akkasitti hiike Ibnu Kasiir akkasitti hiike osoo hin ta'in Qur'aanimti qaal baqaale yookaan jechaan jechatti maal jedha waan jedhu laallaa jechuudha. Rabbummaa Iyyasuus Kiristoos Qur'aana keessaa gaafa laallu Iyyasuus Rabbi ta'uu isaa Qur'aanni maal jedha? Suuratul Imraan boqonnaa 3 lakkoobsa 45 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه إن الله يبشرك أي بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين جل القرآن. yaadadhu gaafa malaa'ikaan Maryamin jette yaadadhu eenyu yaadadhu jedha ulumaa'onni yaadadhu kan jedhameen Muhammadiin jedhane garuu Qur'aanni Muhammad yaa Muhammad jedhamee achirratti barreeffamee hin jiru suuraa 345 irratti jechuudha. yaadadhu yaa Muhammad إن الله رب يبشرك غافا ملائكان مريم جت يا مريم جتين إن الله ربيني يبشرك سيغمتشي سهدة بكلمة منه جتش إسا إراتين جتش إساتين جتشو yookaan kalimaa isaa kalaamul labzii miti kalimaa barreeffame wayii osoo hin ta'in kalimaa uumaa ta'e isaan si gammachiisu jedha ismuhu maqaan jecha Rabbii irraa ta'ee sunilleen Masiihuu jedhama. Masihii jechuun mootii jechuudha. warri arabaa ammoo masihii akkamitti hiike
yumassihuk haqaa shawlii yookaa abrasa waan akka qumaaxaa kana irraa haqee yookaa jaamummaa ijaa banuudhaan kan fayyisu jechuudha jedhaniitiin fudhata. Walaakin Iisaa jechuun maqumti isaayyuu yoo afaan Oromootti hiikame Iisaa jechuun fayyisaa jechu. Araboonni tokko tokko ammoo Iisaa jechuun nama diimaa jechuudha jedhanii hiikan. Laal dubbii oriijinoo yookaa dubbii Giriikota irraa dhufte falaasama durii afaan warra hiikan irraa dhufte. Iisaa jechuun Yesuu'a yookaa Yesus isa jedhu irraa derived kan ta'an yookaan fudhatamedha. Iisaa jechuun fayyisaa jechuudha. Yesuu'a jechuunis fayyisaa jechuudha. Yesus jechuun fayyisaa jechuudha. Jesus fayyisaa jechuudha. Almasiih jechuun immoo haqaa qofa osoo hin ta'in mootii dibamaa jechuudha. Mootummaadhaaf kan dibame akka kunoo fakkeenyaaf Oromoon gaafa gadummaa isa biruutiif waggaa 5ffaa booddee kennu kaan diba. Moosisa jechuudha karaa birootiin moosisuu jechuudha. Moo'aadha. Masihii jechuun moo'aa jechuudha. Moo'a kitaaba Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 irratti aangoon yookaan mootummaan dachii fi samii irratti naaf kennameera kan jedhu isa fudhataa jechuudha. Egaa akka Qur'aana kanatti Rabbiin kalimaa ofiitiin si gammachiisuu heda yaa Maryam maqaan isaalleen Iisaa Masihii ismuhul Masiihu Iisa ibnu Maryama. Masihillee ni fudhateera luk maqichan ganne Iisaallee Masiihu Iisa ibnu Maryama jedhe. Ilma Maryam kan jedhame Maryamiif kenname. Hara Maryamiin immoo ilmaan namaatiif akka kenname Qur'aanni ifaan ifatti lafa kaa'a. Hara Maryamiin jechuudha. Eessatti suuraa Maryam boqonnaa 19 lakkoofsa 21 irratti linnaasi jedha ilmaan namaatiif. للناس قال كذلك قال ربك هو علي حين وجعل قال كذلك قال ربك هو حين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. متان دبت جرا آيات الدمي توك وكا عربي فان really diddamii tokko irra kan jirudha kan isin dubbisaa. Qaala kazaaliki dubbiin akkas. Huwa alayya hayyinun dubbiin laafaadha jedhan waja'alahu walinaja'alahu taasisuudhaaf jedha. Aayatan linnaasi ilmaan namaatiif milikkita taasise jedha. Maryamiifi miti. Inni kan dhalate Maryamiin keessaan yoo ta'e garuu ilmaan namaatiif dhaloonni isa. Milikkita ilmaan namaatiif ta'uuf dhalate. Maarree rabbummaa isaa irra jirra amma kan dubbataa jirru. Sagalee jecha isa irraa ta'e jedha Qur'aan. Jechi kun ka eenyuuti? Kan Rabbiiti. Jecha eenyuuti? Jecha Rabbiiti. Isa kana Maryamtti hime Jibriil yookaan malaa'ikoon Maryamitti hime. Rabbiin jecha isa irraa ta'een si gammachiisuu heda maqaan isaallee Masiihii Iisaa jedhamaa. Wajiihan dhageeffadha kabajamaa kan ta'e jedha.
ulfaataa kan ta'e fi duniyaa wal aakhira duniyaa kana irratti illeen aakiratti illeen kabajamaadha. een kalimaan rabbii kun jechu wa minal muqarrabiin ammallee muqarraba kan ta'e yookaan immoo rabbitti dhiyaatee rabbi wajji kan jiraatu maaliin kalimaan rabbi irraa ta'e kun jechu. duniyaa kanarratti illee rabbumatti dhiyaatee jiraata. aakiratti illeen akkasuma. isa kanaan kan wal fakkaatu suura makana suura Imraan kana boqonnaa 3 lakkoofsa 49 gaafa dhaxxanii dubbiftan. qura'aanni akkas jedha. rabbiin biraa dhufe jedha. eessa biraa? eenyu biraa? rabbi biraa dhufe jedha. min rabbikum jedha. min rabbikum jechuun rabbiin biraa dhufe jechuun rabbii keessan biraa dhufe jedha. isaan eessaa dhufe? rabbi biraa dhufe. ammalleen suura makana irratti kan amma dura dubbisisaa irratti 345 irratti muqarraba ta'ee jiraata. maaliin waan ta'eef inni jecha waan ta'eef jechuudha. quraanatu jecha jedheen bikalimatu kalima jechuun jecha jechuudha. warasuulan ilaa banii israa'iila anni qad ji'tukum bi'aayatin min rabbikum jedha. eessa biraa dhufe? rabbiin biraa an dinqii yookaan milikkita qabadhee rabbii keessan biraa dhufe jedha. milikkitaan dhufe. eessa biraa? rabbiin biraa. inni rabbiin biraa dhufe kun maleekaa? lakki jechaami? quraanatu jedheen jecha jedha. jechi rabbii nama ta'a? jechi rabbii nama ni ta'a? hin ta'u. jechi rabbii arma dura nama ta'e hin beeku waan ta'eef. namni rabbiin ni ta'a? hin ta'u. rabbi nama hin ta'u, namnis rabbiin hin ta'u. isaan garuu jechi rabbii sagaleen rabbii kalimaan rabbii akka Maryam deettu kalimaan rabbii gara biyya lafaa dhufe karaa Maryamiitiin jechuudha. suura makana kan jabeessu suuraa Nisaa'i ayata 171 irratti ayaa 100 yookaan lakkoofsa 171 irratti qur'aanni yaa ahlal kitaab laa tagluu fi diinikum ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قال قرآن هكذا. يا أهل الكتاب يا ور كتابا لا تغلوا في دينكم amantaa keessan keessatti wasanan darbinaa jedha. fi diinikum jedhaa jira. amantaa keessan keessatti waan amantan keessatti daangaan darbinaa.
ولا تقولوا هنجدنا على الله رب الرد إلا الحق رقام له هنجدنا رقاب التاجر أجتشو رقام قفا دبت رب الرد يجتشو إنما المسيح عيسى بن مريم أكمان عيسى إلما مريم رسول الله إرقما ربي تجر دابت داسرت يسوس يوكا المسيح عيسى إرقما ربي تجتشون ربتو سغل إسا غربي لفا إرقي جتشو ربي سمو إلمان نما هابانو ربي سغل أفي إرقي سغلين إساسون إنو جدما سغلين ربي وينما جدما هنجدم ربين جتش أفي غربي لفا إرقي رسول الله جتشون إرقما ربي تجتشون مالتو إرقمي كلمة جتشتو إرقمي وكلمته سورة مكانو تجار كنو قرآن مكانو تجاجر وكلمته جتش ربي الراتيتو ألقاها دربمي إلى مريم غرى مريم دربمي جراجر ميت انت الله جران haga yoomitti dhugaa marqaa nyaattan haga yoomitti dhugaa caatiin qamaatan haga yoomitti dhugaan jalletti haga yoomitti dhugaan dukkana keessatti dhokattee jiraatti rabbitu jecha isaa gara maryamitti darbe wa kalimatuhu alqaaha ila maryama jedham gara maryamitti darbe jedham gara maryamitti darbe maal darbe jecha ufii darbe een rabbi وكلمته حونتن إنو دللتي ربي دللتي يوكا إنو بكبوتي ربي بكبوتي لقي فدا فآمنوا بالله ورسله ربي في إرقاموتة اللي أمنا ربي جراتشو في إرقاموني ربي اللي جراتشو إساني أمنا ولا تقولوا ثلاثة ربي إمو سديهن جدنا جد لا الوان سدي جدت تننا قبط سدي تجراف ربي سديهن جدنا أجر ربي توكيتشا إنهم فسديهن جدنا جد أجر قرآن نكون إنهم سدن كان مكا إسا تكيرا قرآن كيست إين تكيرا إيسا كيست أسما كيست سورة محمد بسارم تكفان الله لما فان كلمة يوكان إيسا صدفان وروح منه حفورة إيسا إراتين حفورة صدن كانت الله كلمتي في روح نيك أنجرنا صدين جرنا إنما الله إله واحد ربي توكيش أكاتا ربي أكما ربي ميكا توكو جد أجر dhageettanii mitire waa'ee sillaasee yookaan sulus isa jennulleen kunoo quraanatu lafa kaaya dhiiroo waa'ee sillaasee jechuun afaan gi'iizotaati sulus kan jennu kun immoo afaan arabaati eessa jira kan jettanii fi quraana keessa jira walaa taqooluu salaasatun rabbi sadiin jedhina waa'ee mistira sillaasee jedhamu kunoo quraanumatu lafa kaaya no amma rabbiin meeqa jettanii amantayoon hun jettan rabbii tokkicha jennee amanna rabbii sadiin beennu rabbiin tokkichi kun karaa sadiin mul'ate bifa sadiin mul'ate akkaataa sadiin mul'ate akkaataa kalimaa isaatiin mul'ate kalimaan isaa foon namaa uffate gara biyya lafaa dhufe alqaaha ilaa maryam nama bikki maryam maal nama foon maryamii uffate malee nama sagalee kan ture gara namaatti jijjiirame jedhaan jiru kitaabni illee quraanni sin jenne tawraat illee jedhu injiil illee jedhu foon namaa uffate jedha sinii galaa jira foon namaati alqaahaa jedhe kaa in darbame garamitti gara maryamitti darbame sinii galeera jedheen abdii qaba waa'ee sillaasee
Kitaabuma kanatu dubbate kuno. Indoom quraanni qucci godhe waan isa din jedhinaa jedhe rabbi meeqa tokko jedhe. Garuu maaltu jira? Allah jira, kalimaan yookaan jechi jira, ruuhii yookaan hafuurri qulqulluun jira. Sadan kanaan meeqan jedhina waaqa sadin jedhina meeqa tokko innama Allahu ilaahu waahid jedhe tokko jedhe. Maadho sure sheekoleen waan kana baakkachu. Kanaafuyyuu qaama rabbii keessaa waaqummaa rabbii keessaa tokko yesus yookaan immoo kalimaan waaqaa. Gabaabumatti isin yaa galu. Jechi waaqaa waaqa. Jechi Abdoo illee Abdoo jedhama. Jechi Abdurrahmaan illee Abdurrahmaan. Jechi Jamiila illee Jamiilama jedhamti. Amma kan dhagaayattan jecha kooti. Barataa jirtan garuu. Garuu jecha Abdoon nu barsiiseen jettan. Garuu barattaniirtu. Ka dhagaartan garuu jechuma kooti. Sagalee koo gurra keessan bu'aara. Malee qaama kiyyatu yookaan immoo jasada kiyyatu ciccitee isinirra bu'aaraa miti. Kanaafuyyuu isaan kalimaa rabbiiti. Adda qooddanii waaqa sadillee hin jedhinaa jedhaa jira Isaadhaan Qur'aan. Jecha rabbiittu garaa Maryamitti darbame. Jechi rabbii maqaan isaa Rabbuma. Jechi rabbii Rabbuma. Inni biroo waa'ee namummaa Yesuus illee yoo ilaalle Quraanuma kana keessa arganna. Namummaa Yesuusii. Suuraa Maryam boqonnaa 19 lakkoofsa 30 kaaftanii gaafa dubbiftan qaala inni Abdullah aataani alkitaaba waja'alanii nabiyyaa jedhe. Kitaaba naa kenneera rabbiin jedhe. Aataani alkitaaba waja'alanii nabiyyaa. Nabiyyillee na godheera jedhe. Amma nabiyyaa jechuun nama. Nabiyyiin rabbii miti nama. Jecha rabbiittu foon namaa uffate. Namummaan Yesuusii rabbii miti. Ammas rabbummaan Yesuusis namaa miti. Kanaaf ka Yesuus Kiristoos dhibba keessaa dhibba nama, dhibba keessaa dhibba rabbi jechuun kenna icciitiin isaallee ifa galaadha. Dhossaan isaa ifa galaadha. Waan digingir nama godhaa miti. لا يستنكف المسيح لا يستنكف المسيح إيسان هم بلفو يوكا هن شك مال تورا أبدا قبر تورا معلوم ما إساي مارا نمم ما إساتي سورة نسائي آيات إبتا كوف ترباتا ميلا مغافة دبستان جيشون سيني غلا رجلين أبدي قدا قبا Kanaafuyyuu sagalee waaqaattu foon namaa uffate. Foon namaa sagalee waaqaatii miti. Sagalee waaqaas foon namaatii miti. Sagalee waaqaa waaqa. Foon namaa immoo nama. Kitaabni qulqulluunis isuma kana lafa kaa'ee jira. Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 3 irratti inni foon uffatee cubbuu balleessuuf dhufe. Foon namni cubbamaan uffatu uffatee. Kana jechuun Maryam cubbamtuudha. Kullu banii Aadama kaxaa'uun. Maryam cubbamtuudha. Foon Maryam cubbamtuu uffate. Garuu maaltu isa qulqulleessiree jettanii shakkuu ni dandeessu. Wanni isa qulqulleessa hafuura qulqulluudha. Ruuxal qudduustu isa qulqulleessa. Waruuxuun minuu jedha Qur'aan illeen. Waa'ee dhaloota almasii isa gaafa dubbatu dhalachuu Yesuusii gaafa dubbatu Qur'aanni suuraan dura isinii dubbise suuraan isaa boqonnaa 4 lakkoofsa 171 waruuxuun minu hafuura isarraa ta'e hafuurichatu qulqulleessee jechuudha. Luqaas boqonnaa 1 irratti illee hafuurri abbaa si golbooba hafuura golboobetu cubbuu irraa foon Yesus dhalate uffatee ittiin dhalatu
sana kan qulqulleesse hafuura abbaa isa golboobe sana. Yaa isinii gala jedheen abdii qaba. Cubbuu jechuun dhiigaanii miti. Cubbuun amala. Kaarakteriidha. Amala. Biheevariyaalidha. Cubbuun waan gochaan agarsiiftu malee waan dhiigaan namarraa namatti darbaa deemu osoo hin ta'in amalaan al tokko cubbuun gara biyya lafaatti dhufe. Al tokko biyyi lafaa al tokko cubbuudhaan badde. Kanaaf kan dhalatu hunduu cubbuudhaan. Cubbuun dhiiga keessa teette osoo hin ta'in cubbuun amala. Hunduu yakkeera kan jedhuun. Dhiiga Kiristoosiin namoonni hunduu cubbuu irraa walabata. Roomaa 3 lakkoofsa 23-24 gaafa dubbistan. Hundinuu cubbamoo akka ta'e lafa kaa'ee namni cubbuu irraa immoo dhiiga Kiristoos isa namaaf jigeen walaba akka ta'u yookaan bilisa akka ta'u kan lafa kaa'udha. Kanaaf eenyummaa Yesuusii gaafa laallu wanni islaamummaa tana dhiifnee gara Kiristoositti mannee yookaan Kiristoos duukaa deemuu filannee fi Kiristoos namummaa isaatiif rabbummaa isaallee kitaabni qulqulluun maanate macaafnummaan quraanaa warraatu waan lafa kaayuuf. Yeroo kana jedhu namoota tokko tokkotti gaafiin ta'uu ni danda'a. Miidiyaa irratti hin barsiisaarra waan ta'eef jechuun. Eega quraanni akkana ka jedhu taate quraanni illee rabbuma biraa dhufe ka akkuma macaafni qulqulluun itti barsiisutti yoo ka barsiisu taate jedhee namoonni gaafii itti ta'u tokko tokko jiraachuu ni danda'a. Deebii isaatiif no. Quraanni jecha rabbiitii miti. Garagalcha macaafa qulqulluuti maleen fakkeenyaaf waa'ee dhalachuu Yesus Kiristoosii suuraa Maryam boqonnaa 19 lakkoofsa 15 irraa kaaftanii gaafa dubbiftan seenaa dhalachuu Yesuusii dubbata. Kan ammoo eessaa fudhate yoo jettan Luqaas boqonnaa 1 irraa kaaseeti. Isa kan fudhateeru jechuudha. Wal fakkaata. Eentu dura ture? Quraana dura ture moo Injiila yookaan macaafa qulqulluu dura ture yoo jettan macaafa qulqulluu dura ture. Akkuma namaattu Muhammaditu dura ture moo Yesuustu dura ture yoo jettan Yesuustu dura ture jechuudha. Garaagarummaan isaaniitu garaagarummaa waggaa 570ti. Muhammadii fi Yesuusin jechuudha. Yesuus gaafa biyya lafaarra ture Quraana lallabaan turre, Quraana barsiisaas hin turre, Quraanatu dhufa jedhee illee hin barsiifne, Muhammad illee ni dhufa jedhee hin barsiifne. Hin barsiifne. Maal barsiise? Yesus Kiristoos zamanni dhumaa akka dhufu barsiise malee nabiyyiin dhumaa akka dhufu hin barsiifne. Barri dhumaa akka dhufu. Milikkita bara dhumaa lafa kaa'e malee bara dhumaatti nabiyyu Muhammad jedhamutu dhufa kan jedhamu hin barsiifne. Kana irratti suuratu Saffin irratti gaafa laaltan suuraa 62 fakkaata. Qaala ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad kan jedhu anaan booda nabiyyiin maqaan isaa Ahmad jedhamu hin dhufaa. Ahmad jechuun Muhammad jechuudha. Ahmad Muhammad jedhanii dubbatan. Kana eessa keessa barreeffameera? Quraana keessatti barreeffameera. Isinii haa galu. Garuu eessa keessatti hin barreeffamne? Wangeela keessatti hin barreeffamne. Anaan booda Muhammadin dhufa jedhamee Quraana keessatti barreeffame malee wangeela keessatti hin barreeffamne. Yaati min baadi ismu Ahmad kan jedhame kun Quraana keessatti barreeffama osoo hin ta'in silaa eessa keessatti barreeffama ture? Wangeela keessatti barreeffama. Miknaatum sababiin isaalleen kitaabni kitaaba eera, nabiyyiinis nabiyyii eera. Fakkeenyaaf gara Tawraatti dhattanii Tawraat kitaaba seerotaa macaafa keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 18 irraa kaaftanii gaafa dubbiftan obboleeyyan isaanii gidduudha raajii akka keetiinan kaasaa jedheen Waaqayyo eenyudhaan jedhe Muuseedhaan jedhe waa'ee eenyu dubbate waa'ee Kiristoos Yesuusii dubbate raajii akka keetiinan kaasaa jedhe lubbuun isan dhageenye hunduu haa ajjeefamtuu jedhe ajjeefamuu jechuun billaadhaan ajjeefamte osoo hin ta'in cubbuudhaan duutii jechuudha. Inni bara baraan isin gidduu jiraataa jedha kitaabichi
Muhammad bara baraan nu gidduun jiru inni ammoo amma guyyaa qiyaamaatitti biyya Madiinaa keessa qabrii jira. Yesus Kiristoos immoo hamma bara baraatti isin waliin jiraa jedhe. Sama illee jiraatun waliin jiraa jechuudha. Jiraataa waan ta'eef jechuudha. Kitaabumatu jedhu matama isaatti dubbate. An kunoo hamma bara dhumaatti isinii wajjin jira jedhe. Maariqoos boqonnaa 16 lakkoofsa 20 irra dubbifadha. Kunoo an hamma bara dhumaatti yeroo hundumaa isin wajjin jira. Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 20 irratti illee dubbisa. Kunoo an hamma bara dhumaatti yeroo hundumaa isin wajjin jira nuun jedhe. Kanaafuu Muhammad amma bara dhumaatti isin wajjin jira jedhameen barreeffamne. Quraana keessatti illee hadiisa keessatti illee. Kan macaafa qulqulluu kitaaba seera keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 18 irraa 19 dubbifame suni waa'ee Yesuus malee waa'ee Muhammadii miti. Muhammad illee anaan booda nabiyyiin hin dhufaa kitaabni illee dhufaan jenne. Hin dhufa yoo ta'e immoo hattuutu dhufaa jedhee dubbateera. Inni sun eenyu Muhammad jettanii jechuu dandeetta ani hin beeku. Garuu hin dhagayinaa raajonni sobaanii dhufuu jedhameera waan ta'eef. Kanaaf kun immoo barnoota birooti walumaa galatti sababiin nuti islaamummaa dhiifne Kiristoos Yesuusin duukaa buunee fi Kiristoos namummaa fi waaqummaa isaa macaafummaan isaanii waan lafa kaa'uuf itti dhiifne amantaa sana. Wurdi karaasee jedheera. Ilmaan namaatiif akka dhufe aayata ilmaan namaa akka ta'e Qur'aanatti dubbate. Rahmatadha Yesus. Suura Maryam boqonnaa 19 lakkoofsa 20 irratti rahmata ilmaan namaati. Rahmata jechuun maal jechuudha? Kennaa tolaa jechuudha. San kunniin eessaa dhufe yoo jettan Wangeeluma Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irra kan jiru. Akkasitti Waaqayyo tokkicha ilma isaa hamma kennutti biyya lafaa jaalate kan jedhudha. Asirraa kooti godhameera yookaan fudhatameera jechuudha. Walinaja'alahu aayatan linnaasi warahmatan minnaa. Kennaa nurraa ta'e jedhe. Akkasitti ilmaan namaatiif kennee jechuudha. Iyyasuus wanni duukaa bu'uu murteeffanneef Iyyasuus kennaa ilmaan namaati. Rahmata waan ta'eef. Muhammad illeen an jannatan galuu Rabbi rahmata isaatiin na cuuphe jechuun barkaraa Yesuusiitiin jannata galuu isaa kan dubbataaruudha. Muhammad mataan isaatu. Rahmanni eenyudha Quraana keessattuu Iyyasuus. Suura Maryamii boqonnaa 19 lakkoofsa 21 dubbifadha obboleeyyantii. Sirriitti dubbifadha. Lakkoofsa 20 irratti kirikkirii Maryamii argitu akkamitti ta'a? قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بقية يروسين جت أرجتن أكملت نيرا ولم بيكو سجاجلت لنتو أنا إلما أكمل دودا دا يروسين جت كركرت كل لوكاس بقولنا لمرة لا قوس الدمي أفرّا كافتني ودبفتن dubbii jiru lafa argattan yeroo isin kirakkartu akkamitti ta'uu danda'a nagaan siifaa ta'u yaa ayyaana qabeetti waaqayyo bira ayyaana argatteetta kunoo ilma deessa jennaan anoo ammayyuu durba kan jettee yeroo isin karakkartu durbummaa gadhiiftu malee abbaa manaa wajjin qunnamtii saalaa gootu malee sanyii dhiiraa argattu malee dubartiin da'uu akka hin dandeenye isheen beetti dubartiin Maariyaam isin heerumne malee beetti kaadhimaa qabde. Kaadhima isii nama Yuusuf yookaan Yoosef jedhamu akka qabdu beetti. Kanaafuyyuu bifa kanaan akka deettu waan beettuuf ta'uutu irra jira. Kanaafuyyuu inni dhalatu kun rahmata akka ta'e. Luqaas irratti inni dhalatu qulqulluu ilma waaqaa jedhamee dubbate. Asitti immoo maal jedha? Quraana irratti immoo inni dhalatu kun maal jedhama? Kennaa ilmaan namaatii jedha. Kennaa ilmaan namaa. Kiristoos kennaa ilmaan namaa akka ta'e Quraanatu dubbatee jechuudha. Karaa jannataa akka ta'e Zukuruuf boqonnaa 43 lakkoofsa 61 irra dubbanneera dheengadda. Karaa jannataatiin hordofaa jedhee jira. Kanaaf isa hordofaa jirra. Sagalee Rabbii akka ta'e beekutu nurraa eeggama. Kanaaf Rabbiin sammuu ilmaan namaa habanu. Isa kana duukaa bu'aa isiniin jedhee jira. Kutaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa kana kutaa lammaffaa irratti akkamitti duukaa buunaa warra jettaniif
yaa Iyyasuus galanni siif haa ta'u maqaa kiyya galmee jannataa keessatti naa barreessi cubbuu kiyya naaf dhiisi Iyyasuus naaf akka du'ee du'aa akka naaf ka'e amaneera yoo jette fayyiteerta. Allaqe maqaan kee galmee jannatatti keessatti barreeffameera. Quncoon ammalleen irra deebi'ee kan isitti himu Kiristoosin amanuu keessan kan ittiin beektaniin gaafa Muhammad nabiyyii hin taane yoo beektanidha. Muhammad nabiyyii akka hin taane beektanii Iyyasuus waaqarraa akka dhufe inni immoo waa'ee zamana guyyaa qiyaamaa akka dhufu dubbate malee nabiyyiin naan booda dhufa jedhee hin dubbanne kana beektanii yoo jettan fayyumsa bara bara argata. Muhammad illee nabiyyiidha Iyyasuus illee sagalee waaqaati yoo jettan walitti makaadhaan sheeyxan illee si keessaa ba'uu hin danda'u. Miknaatum hamsaa jiraattee bilisa ba'uu hin dandeettu. Lammaffaa quraanis jecha rabbi akka hin taane beekuutu sirraa eegamaa jechuudha. Kanan siin jedhaa baay'een isin jaaladha. Walaba ba'aa polotikaa jal'innaa keessaa Kiristoosin amanadha sammuun keessan nagaa qabaata. Baay'een isin jaaladha isin kabajaa haasaa koo keessatti yoonatti miidhamtan dhiifama isin gaafadha. Shaloom. Obboleeyyan koo warri isin bira ga'u sheer godhaa obboleeyyan muslimaa keessaniif ergaa gooftaanis na eebbisu.